Manguddoon haasoytee fixxee xumurtee goolabdee biraa deeman. Manguddoon ati gumboo nyaachisee fiti. Waan takka muree murteeffata kalaas. Lakkee muree Irra deebitee maa kaabsa irra deebitee. Maaluma as gataa Waan ta'an naaf hin qabu. akkuma ati garaa si gubu kanatti illee garaan na gubataa bara akkaatiin hin fuudheetu san. Kuisituu namni miina cabsii kaasilla. Sagale kasi ooyina ciniin ta'a. wajjin jiraachuu barbaada ibjaaree. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuune wattootaa fi hordoftoota kiyya. Babbannee jirraa dhiyoo tanaa isinillee nu yaaddanii nutillee isin yaadne wanni banneef guyyaa shan guutuu yaaddoo tokko nu bachiise. Haadha miciyyoon na seensaa haadha sumeeyyaan na seenatti fakkaatte manguddoo irratti fidaa manguddooleen mungkin waata kanneetii natti ergana fakkaatte haa fuudhuu dhiisii ilmaan kana sirra dhiisee si deemaa jetti ani mee hoggaan ilaalan haadha isaatiin itti fakkaadhe moo haadha sumeeyyaatiin itti fakkaadhe manguddoodhaan kafna godhee jira akara firaatee haa fuudhu jeetiin guyyaa meeqas bulan oolan haa fuudhu deema jeetiin firaat baasee jira yoo yaaddoo miciyyoo san ulii biratti argame kalas naaf itti yaabtasaa deemumattee jirti namni dhalaa ta'e namni dubartii ta'e ni hubata jeetii yaada namni tokko ni fuudha haadha mana kiyyaana hayyamsiisaa jee namatti ergachuu awwal maraa dhagoo kiyyaa takkaatu hin dhageenye namni yoo fuudha barbaade namarraa achi biheetuma deemee fuudhee jiraata. Egaa namni nama jibbinaan achi deemeetuma deemee fuudha malee asiis ni jiraadha isiis dirqama fuudhuun qaba waa lama namni uummata akka keessaa filata malee waa lama numa hin jiru waa lama firachuun amma saadaan na hayyamte jee kanatti gammachuu kan hudduu dhiitu jira maantanan hirriibaa ka'ee isinumaa yaadeetiin jira akkasitti amma kaameeraa kaayyadhee saniifuu yoo inni arraan tana waan takka natti deebisaa takka natti deebise an akhiran ilmaan saaliisaa keessaa deemuu isii fidee guddisiisuu waa lama addaa filachuu. Waan isin jette achi kaayetiin jira. Naan ni achi kaayee. Maal jettee hin argite? Kala achi kaayee kaayee biree maal? Ayiwa daqiiqaa kiiloo 10 paastaa kaartoonaa na jettee mi? Daqiiqaa wanni biraa dhiisitee habbittee mi biree? Deemi. Isa deemi. Bikka baraartee biree deemi. Dukkaanatti hin deebi'a? Suuparmaarkeetii? Laa. Karaa biftii tokko turee deemi maal tokko na si oofe? Habiibtii. Daqiiqaa takka jijjiiramta? Akkam jechuudha? Habiibtii kun maal? Kama deemu kawan gootee deemu karaa mana keessatti biree maal? Fuula dhiqattee mata nyaata sadartee. Ta fuula kiyya dhiqachuutii fi ta nyaata nyaachuu maasina duraan qubana qabda. Ati habiibtiidha maaliitu? Lakkee na biiftii galatoome na biiftii miti. Kaayeetii fi karaa dalagaa irraa qabdu. Cibadeem kaa habiibtii ta biratti. Saadatii. Dubbiin hundinuu haasawame xumurame. Kami ka xumuramu kun dhiiroti. Maali gaa manguddoon. Manguddoo guyyaa meeqa dubbumata nyaasoo jirtiimi? Manguddoo gumboo nyaachiftee fiddeessan. Mi maallaqa san maaliif kan nuti taate? Maallaqa mee? Manguddoo irratti illee maallaqa sun jiru jettee maaliif? Hin jiru kaa hin jiraanneen mangaatiin guddisu jiraan. Ijoolleen takkaa beelooftee beeyti. Beelooftee beeyti. Raashina waan. Maalani mana jira maa beelooyti jimaa? Raashina waan ji'aa guyyaa tokkotti hin bitan. Takkaa raashina ji'aati bittillee na garreeti. Oomuu maallaqa siraa guurre sanii ilmaan dabbaru jiru. Nakaatu barbaadeeti? Nakaatu barbaadeeti. Yeroo manguddoo teessummaan kaati? Maaliin kaati? Masruufa sii kan na'ee naaftan. Manguddoo bulta maatisaa ifi bulchita maal? Atawariidha? Maali kaa manguddoo? Manguddoo maala jettee manguddoo bar qaama mootummaatii gaditti laal qaama mootummaatii gaditti nama jidduu teessee walii nama galchiti. Irraa gabaabtu akkasiif immoo fuudhuu dafeetamii? Fuudhuu feetamaa irra deebitee na gaafatta. Hin beeka barakati fuudhuu feetu. Maaluma kanaaf jecha akka na gubbaa zooru jirta malee jaalaltii jaalala ijoollee takka taate qabaachuu jirtu hin jiru. Feetu mana kanatti fuudhii siif immoo feetu mana kana fuudhii feetu kutaa sani fuudhii feetu sani fuudhii. Galatoomii mana raagatu jirtaani eeyyiwa. Haa feetee fuudhuu dandeessa. Hunda kacha maragattee kasii ajabetti. Kasiiteetti. Fagoon deemu asumaan. Fagoon deemtu waan kiraa biraa kafaltuu hin qabdu si beeynaati. Fagoon deemtu saa? Kiraa mana laalammas maallaqa an akkaawuntii siiviin bane malee siin bananne. Siiviin immoo jira laappu. Laal maallaqa achirratti achi akkaawuntii keessa kaayyannee xiqqoon itti fayyadamaa jiru sanis laal saada
maallaqa sana achi keessa jabeessi. Sittiin immoo jira amma mana si galakkise maal barbaadda? Achuma keessatti deebistee jabeessi. Mataa kee qofa na xaanfadha. Mataa kee qofa qulqulleessuun fadha. Qulqulleessu? Akkam? Itti booda karaa ifin fareen deeman illee akkaati jiraatutti horiyaa kee jiraadha. Akkaati horiyaa harkatte kanaanis horiyaa harkadde akkam fadhe jiraatu. Akkam ati dhalaadhaan horiyaa akka barbaadde? Sirraa ati horiyaa kanneen horiyaa dhalaadhaan mana keessa teessee waan barbaadde waan dhabde na gaafachuu. Dhugaa. Waan hin harkadde sii fidu. Waan hin dhabe itti dhiisu. Ani waan takka siraan barbaadu siin jemu akkam mana guutuu sii dhiise ilmaan illee. Maali gaafa ilmaan illee ni fayyadamu sii dhiise. Ummaas ni gaddaa. Ummaa haariyaas ni fiddaa fi manuma kanaa caas gubbaa kanatti kan wanni takka allaattiin gubbaa zooru jirta sii dhiise deeme. Amma taa kiyya qulqulloo siraa bo'uun farma. Dogoggortee jirta mana kanaaf mana arabaatiin barbaada. Manni wayii keenyaa kun maqaa arabaati. Manni feetu keetee kan arabaatee araba malee kafaltu malee jiraata. Aan dhaggeeffadhu yoon hin fuudhees. Juliet jirra achi fagaadhee bakka biraa dhaquu barbaada. Bakka achi fagaachuu barbaada. Fagaachuun baatoomi habiibti teetti fidattee waliin tattaa'u mirga keessan mirga qabda. Anillee horiyaa kiyya harkatti mirga qaba. Manguddoon haasoytee fixxee xumurtee goolabdee biraa deeman. Eeyyuu goolabdan. Maa deebis? Manguddoon. Ati ammas keessa gad deemti dubbiin. Manguddoon ati gumboo nyaachisee fiti hundinuu manguddoo sirriitii miti. Maal nyaachise? Si gubboo nyaachisee fiti mokkam ani nanna qosan hundaa'u. Manguddoon sirriidha hogguma alaamana kee facaasitee miti tabiraa alatti fideetu takka hin dhageenye. Ani dhufaniituma akkasumatti saadaas haa deemtu. Haadachaan amma saadaas haa deemtu waraqaasii hannii fi hara fiinfeete haa deemtu isiinis horiyaa si harkattu janii ammas qarraruu qaban isaa san deebi'anii. Akkuma yaaddoon hafuu biyyoon sanatti saadaas haa heerumtu janii haa qarraranii deebi'anii. Maal jechuu barbaade? Maal jechuu barbaade? Maal jechuu barbaade? Maal jechuu barbaade? Akkuma siif qarrara akkuma siif muran sanitti ani saanaa muran. Sammuu teessuma akkam? Jechuun atis eega yaaddoon fuudhatis deeme heeruma jechuudha. Eeyyuu akka saanaan jedhanii reenis deebi'anii. Akka atis deemtee heeruma. Anis fuudhe. Eeyyuu. Ati dubartiidha moo dhiira? Ani dubartii moo dhiira? Dubartii fi dhiira maaltu fide? Dubartiin hin heerumtu eenyu kitaaba kamtu siin jeeti? Maaliif ati gaararaa maaliif taate? Maafi gaararaan taa'ee bara? Diimattee yeroo takka gurraachoytee yeroo siin dinnee baran fuudhu wayii sitti amma akka hin teesse fuudhu dandeessa mokkam? Ati xiqqishoo harkattee mani xiqqishaan barbaadadha. Ati xiqqishoo harkattee mani xiqqishaan barbaadadha. Waan hin jabne. Waan hin jabne lakki teessanii bareedduudha hoggaa fuutu sana hoggaa xiqqishoon harkadheettee fuutee magaalaa keessan akka deemtee akkasii hojii isaanii ati sitti tolta. Ani illee xiqqishaan barbaadadha xiqqishaa. Xiqqaa kun hooqame. Xiqqaa kun Taniinaan dulloomse eenyu si fuudha? Sinna qotisan. Taniinaan dulloomse. Nama akkas jettee wanni jabsitin jiru hottu atilleen callistee gattaa'u qabdi. Atilleen callisiisaa. Maal jechuun reefu aadaan jirre hawaasa isaanuu aadaan jirre hawaasa keessa baasan dhufanii haanaarisumayyan isaanii. Yaaddoon fuudhee anis na gadhiisi. Isaan hin qaanfatanii hoggaa dhufanii yaaddoo sumayyaa fuudhu ijoollee kottu ol deebi'ee sitti deemtu. Akkam? Kottu ol deebi'ee walumaan daawwallee yaabna manguddoo sanii. Manguddoon hoggaa san saadaas ni hanninaa jedhanii anillee na harkanii jiran na fakkaatte na raagattaa isa maanta na raagattaa. Roomaansii sii qaban. Roomaansii jaalala guddaa naa qabaa. Ni jaalattanii hin beekaa beekatti ni jaalatta. Beekatti ni jaalattu kun olaa fuula keetirra katabbii jiraami. Amma maaliif waan kana hundaas? Manguddummaa yaaddee naasumee yaada qishooraa fuutu jettu san anillee naanaaf hedduugaa. Manguddummaa san naanaaf hedduugaa. Akkuma ati garaa si gubu kanatti anillee garaan na gubataa bara hoggaa atiin fuudheettu san. An dhiiraa bartana. An dhiiraami. Dhiirallee taate dhalaallee taate hinaaffaan. Akkuma ati saadaa yoo kan si gubatu san atillee yoo fuute akkasii garaan na gubatanis. Heerumuu feeta haadha ilmaa sadii taate. Haati ilmaan sagaliitu ni heerumti ilmaan sadiiti. Ati jibbitoonis kan na jaalatu guutu mokkam bash magaalaa keessaa miliyaan anis kan na jaalatu. Abaan raachi deemee. Akka kanarraa kaaseen isaa baala natti ulfaatu jira wani. Maaliif? Angaas jibbe takka. Waan jibbitee ulfaate. Inni fidadda manguddoo. Manguddoo ati nyaachistee wanti fiddee waan malee waan biraa naasoo inni beekaa reessa manguddoodha. Beeko na raachi deemee gattaa deemee. Fiigizaansi kuttee jirti deema karaa sumayyaa si yaaddee jirti bara. Sumayyaa jechaa si yaaddee jirti deemee yaadneeti. Yaaddeen jirti ati ma? Ati ma yaadneesi? Maali yaadda? Sumayyaa yaadne. Akka maanaa taatuuf. Akka maanaa taatuuf. Akka maanaa taatuuf tun nama yaadne. Mana takraa ifaa dhooqa mana namaa rammaa deemaa ooltaa. Mana si galakkisee deem fida dhammaan tana gammachuun laa. Lafalleen deema toora qabadhu. Niin deemaa maalirreetira? Niin deemaa noo maalirreeti? Dhimma kiyyaa itti dhiisiti. Keessuma deemi fadhiite guuttatu deemi.
Kakiyyaa duraan na yaadu jirtu ati buusoo deemtuu miilli jalaa si ol qaqqallatee mallaa lakka walitti taate maas barbaachisa. Silaa ifa gartee osoo sumeeyyaatti magaalaa keessa deemtu dhamboorra kan walitti si cabee jira. Deemee sumeeyyuma san fuudhime hangaan asi danda'e kan mee asi dandeessu. Yaada keessa mee sumeeyyumaan san hangaan asi danda'u jiru kan baatama takka deemee fuudhi kaa godhadhu laalmee hanga kayya kana asi dandeessu deemee fuudhi sumeeyyuma saniiti akka halkan tokko bultan. Ati baalagee sumeeyyaan baalagee isin lachuutu akkana jitan bakka akkana jee keessa jitan keessa lafatti isin keessa guunni garta deemee fuudhime. Baalagee silaa hin ta'e jecha tokko ni dandeeffattu barati. Hayyamma keenya irraa gabbeemma. Akkanatti hin laal. Akkanatti hin laal jechaan moolta bargisa hundala. Eeka sin dha'u silaan baalagee ta'e silaan baalagee ta'e laal jilba kanarrattis. Ayoo. Demiriyaa dhiira akka kaati kan dhawanii bar. An baalagee miti nama kabaja qabu tokko. Namni kabajaa qabu hogguma akka beekamu magaalaa. Namni ulfina qabu ni beektaa. Nama pirootikaalii isaa eeggatee deemu tokko. Ati moo? Yoo mi'as. Yeroo hundaa'u maal afaan namatti tuqu jechaan namatti hin bu'u harkaan namatti tuqu. Afaanumanis tanaa afaanumanis dubbadhaa miti baalagee tanaa baalageen sii. Anammoo ifiifiin hin beeka. Ijoolleetti hiitan irraa achi fagaadhee buluu abadan hin jaalladhu. Ijoolleetti fuudhatin siin jee ijoolleetti fuudhan deema siin jee. Akka eessa deemtati? Kan banan deema. Ijoollee si guddisa. Ijoollee si guddisa sumayyaa guddisa kan ijoolleen tiyyaa. Ijoolleen tasaadaa jirti bota Mustafaa jaamti. Ati immoo yeroo hunda waama kanaa dubbataa hin oolu si dhiisa. Ijoolleen sama yaaddoo jaamti moo tasaadaa jaamti kilma. Waa'uma kanaa haasawaa hin oolu. Eenyu si guddisa? Jaarteetti naa guddisa kaafaa guddatteetti ijoolleen. Hin bayin ayyees keessa taa'e. Hin bayin ijoolleen. Fiddee sumayyaa as keessa jiru. Hin fuudha sittis kalaas. Eessa fuudha? Sirraa dhiisi. Bakka barbaadetti fuudha. Taa'i. Bakka barbaadetti fuudha. Hin deemtu bakka Sumayyaa bakka barbaadetti fuudha. Sumayyaa bakka barbaadetti fuudha. Bakka barbaadetti fuudha. Dhugaatti haasittuun xiqqaattee himu. Sumayyaa bakka gadi fuudha. Asitti fuudhu sirraa beetiin fuudha. Hin fuutu. Akkam ta'u barbaadde. Hin fuutu hin jeebar. Dhalli si ijoollee bitaa na keessa taa'e. Hin taa'u. Ana ijoollee guddistu maal hadaana ijoolleeti. Walumaan ta'e guddisu. Guddisuu baannaan isii dhiisnaan mana kana keessa teessee saadaan ijoollee guddisu. Sumayyaa dhiisuu baannaan saadaan mana kana keessa teessee akka ijoolleen guddifne kana kittiimi kurtii. Ati akka dargaggeessaa mata 18 sumayyaatti fuutee asii waan waliin daleenne sumayyaa nyaachista. Saruu ganaan akkas keessa gadi diisuu ta'a. Ati maal taate? Ani immoo ati maal taate? Jechuun namni waan namni yeroo mata akka gattaa'ee waan takka muree murteeffata kalaas. Lakkee muree murtee. Irra deebitee maa kaafte irra deebitee. Ajaa'iba sitti taate. Mana keetti sin fidu. Asitti sin fuudhu. Walaa asitti illee fuudhu walaa alatti illee fuudhu akkamirraa ilaalta. Ganda 4 gara kanatti gara keetti sin ganda jaffaa keessatti kalaas walii galee. Waan takka waliin galuu naaf ati sumayyaa fuudhuu irratti abadan naaf ati walumaaf hin godhu. Amma bilqiisii dhufu jirti moo akkam haa dhuftu isiinis. Ati bilqiisumaan deemta. Waa si bilqiisumaan. Bilqiisumaan deemta. Bira garuu deemaa bilqiis. Bilqii kabajaan bira taa jirti malee mana dhabdeeti. Mana kakaatii irra bareedu qabdi deemmeechi. Nama guddaadha. Mana dhabdee mana kakaatii sitti fakkaate. Hin kabajiin. Nama guddaa jechuun Hin kabajiin Abdunaasir sodaatteeti. Akka kabajee beektaate nama kabajaa. Abdunaasir. An adeeroo maal hin jaallu? Wallaahi. Adeeroo siraa dalaga adeerummaan sanooti sira. Dhalattee maan dhiisii riyaan akkasitti. Riyaana nama guddaa bite. Riyaana nama guddaa. Dubartiin dubartiidha. Dubartiin xiqqoo taate guddoo taate illee dubartiin. Riyaanaan baala. Amma kilmaa akkasiif immoo. Riyaanummaa sunuu deebitee dhugaa jirtu nu gidduutti agartee si garagaltamu. Laalaa Riyaan illee baalagee akka kaanitti baalagummaa ijaate irra baastu garteetis natti garagalte. Baalagee. An baalageedha. Dhaalummaan takka mana kana dhuftee takka ijaaree irraa gattee isaa. Takka dhalaa sirriitti oofee beeka. Ani dilma san fakkadheeti. Eega wal fuudhee fasittuu takka dhalaa sirriitti oofee beeka. Niin fuudha jechuun as deemalee. Hin beekon. Takka dhalaa dhistee beekta. Olumaan gadi hin deemtu umrii kaatu. Mana kana deemuun hin jirtu hin jeebar. Ana barta deemu deemtu. Hoyyoo. Nadiis gaamma. Gadis. Indis. Gadis. Indis aja jadi ngalak kisar kan ancap sini ngalak kis. Nunggu kis. Upatar terjirin gadis. Ate ngalak kis re. Gadis. Ngalak kis khat. Gadis ibincap sin. Ngalak kis. Yes. Ngalak tay. Gadis saya. Indis. Ibincap sin. Mana incap? Ibincap sin gadis. Itu namanya mana incap sih kasih lah. Ngalak kis. Oh ini cerita. Hot deh. Amin tahu sibira tahun jibine. Tahun jabar deh. An sibira tahun jibine kok. No askan Atuman wae mare wae wan tanya sih. Sumayyaa moo hin dhiisu kana qofa jala muri. Jala muri yalla masala atata. Laal akka dhiyoo tanaa dalis hintu binaan. Akka dhiyoo tanaa yoom takkana tumuu dhiiste. Akka dhiyoo tanaa hintu. Akka dhiyoo tanaa akka kalee akka arraam takkana tumuu dhiiste. Akka dhiyoo tanaa hintu. Natu miidhamu. Hintu minaa. Amma natu uleen fada qaamaan inni nyaate uleen fada. Afaaf kee wali qabadhu. Inta. Callisii. Inta.
Mana keessa taa'e yoo feetu bira hojiilee hojjete. Ayiwa. Wanni hundi anarra. Allah sirra. Sumayyaa dadhabde. Masih dadhabee taa'e. Nama gataa si jira intaa'u. Taa'e sana. Intaa'u. Taa'e sin. Intaa'u. Harka sitti waliin ka'u taa'e. Harka sitti waliin ka'u maal kan najin maal kan najin tila harka jira kan. Uffata kana ciroo waati tala wanni si godhe. Taa'e. Intaa'u sinjaa narraa gataa ikaati. Taa'e. Taa'e. Narraa gataa ikaati. Akka feetan na dhaya. Akka feetan na dhaya. Akka feetan na dhaya ijoollee tana dhiisan deemin. Feetan na dhaya ijoollee tana dhiisan deemin. Feete muka leef jedhu na dhaya. Muka fidadhee si dhaayyee. Matana. Dhaabu muka fidadhee. Waan jedhaaf. Guraan dhagoo gurbaatu waan ijoollee tana. Ijoollee tana dhiiftee deemu guraan dhagoo gurbaatu. Habibti taa'e mana keessa. Agalluki. Taa'e taa'e. Asa akkamii godhate? Akkamii si godha sitan? Deemaa akkamii si godha sila? Ati eenyu haasa'u dhufe? Warri keessa biyyaa dhufe haasa'anii? Deemee asitti warra kan waan akka kayite kana haasa'uu miti. Dalagaan qabanii waan akkanatti itti haasa'uu. Deemi. Bakka kana gabbaatee. Ayya kaati mana kan nuti deemtu ni gartaa. Bakka kana haadha waan hin taane asii yeroo. Amma warra deemee waan hin taane asii. Anis deemee bana bilqiisi gala. Bilqiisi. Bilqiisi biyyinni mee mana kana dhuftu. Mee ayya kan hin baane. Bilqiisi mana kana dhuftu. Mee bilqiisi dhuftu mana kana. Mana kaati. Bilqiisi kan si qoyisee. Mana kaati. Mana kaati. Ati tokko farratti anaa si qoyise. Mana kaati. Lama farratti bilqiisi cinaa kan walitti sana gartaami. Bilqiisi waan sun waan biraati miti. Ayiwa. Dhageesse? Meen raachi deemee bilqiisi maal godhu. Waan tokko godhuu hin dandeessu na raachi deemee. Deemi hoti. Maal. Hoti waan tokkotti hoti. Hoti si yaaddaa jirtii mini. Si yaaddaa jirti harmallatti akka ta'etti sillachuutu harmallaa waan sodaatu hin qabne. Isii waan sodaatu qaba. Namni waan sodaatu qabu haadha abbaa qaalii dhiisee abbaa ilmaan sadii deemu. Inni illee waan sodaatu qabu ati illee waan sodaatu hin qabdu. Daawwattoota hordoftoota keenya baga gartan kunoo yaaddoo hin dhiisuu Sumayyaa abadan hin dhiisu jee ammaa booda. Arraa boodaanis naafi isa yoonni mana kanatti natti deebi'ee anaatota akka isaati. Inni isaa isii yana deemu. Anis naatu beeku waan hin godhu. Anumaa fi isa nama mallaan jaliin beekne nama hin qaanfanne yaaddoo malee nagarre takka mana nama achi geesse dadhabnaan akhiran manguddoo natti ergee ani manguddoo waan inni natti ergeefis takka manguddoo irraa sodaadhee hoggamee kanatti deddeebi'anii tamam ji'a si firaa yaase isaan sanuu sammuu hin qabanii akkuma hoggaan deemeetiin ani seeruma natti fidanii hoggaa ji'an akkasitti yaaru san anillee akkasumatti naala xiqqishoo keessa gayyaateen illee ilaalu ani heerumuufillee osoo hin ta'ini maaliifi namu akkasumatti yoo namni heeruma jiran innis akkanumaa jee haa xiqqishoof keessa gayyaasee ilaaluun innis ammoo naafis